waan kana didee ijoollee sana waamaa jira jechuu dandeessu. Viidiyoon ciccitamee natti ergamaa ture ilaalaan ture. Hiriyoota warra wal jaallannu warra takkaa dhibee wal biraan qabne na arrabsaa turani. Sharafu kanaaf as dhaabsisan Habibi. Tuffii keetii miti Habibi በጣም ወዳለሁ. Abdiin birrii mucaa nyaate የሚባል ወሬ ጭምጭምታ ሰማሁ. ብሪ ሙባረክ ከነ ይቹ እኔ ነገር ማስተናገድ አልፈልግም። ማሊፍ ወጀተን አካውንቲ ነማ ለማቲን በነሜ ከንፈራ ሳቲፊ መቃኮቲኒ ነማ ለመቱ ባሱ ደንዳአ ሙጫ ከናፍ አስረት ለፋ ጅራ ቦር ኢፍታም ማል ጀዱ abdiin dirqiidhaan mana ofiitti godhe mabbaal ስለማልፈልግ asitti fidaati mana abbaa barbaadanii godha warabbal ka abaan manumaatti sinfaanan jira. Kanaafani akmal abbaa barbaadde waami yaada kennatu mannis amurteessu sagantaan murtaa'eera. Qidaameedha geemii yoo jiraate jiraate yoo jiraachuu baate galgala akka Itoophiyaa sa'aatii 4 kanum akka Itoophiyaatti sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti qidaamee dhufu yookaan xinnaa dhufu jechuudha guyyaa 3 moo meeqa booda. Kanaafuu waanan jedhamaa jiru kanan barbaadan maaliif akkanaan jedhames beeka. Ani immoo mucaan akka gargaaramu barbaada rakkoon qabu. Ammoo beekanatti waan tokko wallahi la sumunii kana ilmoo korran bulchiin wanta isatti aaru hin jiru. Maaliif waan tokko nama inni miskiin hojii namaadha. Booda boriftaan waa jedhamuu hin barbaadu tuffatamuu hin barbaadu badiin balleessine waan ta'eef fidaati yaada kennadhaa mana abbaa barbaadan murteessaatii hin gargaarsifnaa yaadni koo garuu ummanni amurteessu mana abdii jettanii narra keessanii booda nan arrabsiisinaa kanumaan asli yaada kennadhu mubee mana yaada kennadhu akmal yaada kennadhu akura mubaarak waan jedhe naa godhiiti awwaata kosii jedha waan kana keessaa baha wanta laalaa yeroo micciiramu wal micciirame immoo mucaa gidduutti micciiru kana wanti mul'ata baan dhugaadhumaan sitti maa abdii geettaachu abaluu namni tokko gadi ba'ee yoo nama arrabse yookiin namatti qeesse gadi ba'anii edha abdii geettaachuu bara musammaa jinni jedhaniiru mufattee waan biraatti firaan jedhee. Ati natti ilaalu qabdu. Abdii bannaati kan mubaarikoo gatti loo deessite bannaati. Bannaati. Natti ilaalu qabdu mucaa dhukkubsate kana laabboleessa koo akka namaatti dhufee mari'adhu wallahi wa billahi akka eenyu siiti yoo ta'e leesse garuu akka mubeettan dhufe mubeen nama rakkoo keessa taa'e anaanaa bilbilee kanaan jedhe abdii geettaachuu kaleessa mucaan kun birrii koo namni naa buusaa angaleen taa'ee kadhadhaa naan jedhe wallahi wa billahi abdii geettaachuu dhaqee taa'een kadhadhaan jedhe miila koo argaa namni na biran darbu jedhe ati immoo dhukkubni kee keessaa jedhe birrii koo fudhuu dhaqii amma jirtu akkaawuntii irraa fudhuu dhaqii itti yaalamii keeti jedhe hinduu innaan jedhe mucaan kun nama qalbii guutuu qabu nama qalbii nagaa qabu mubee jechuun wallahi wa billahi yaani anni kana jedhee dubbachuu hin danda'u kunoo nan nyaataa jira nan kolfaa jira kana caala maal akka inni jedhu hin barbaada kanatu as na dhaabee jira angara kootiin jechuudha. Nama mucaa nagaa mucaa kana laaluu qabda abdii sitti meerallee waan guruppii siidhee si dhageesseera waan inni jedhe jechuudha. Maallaqa koo walitti qabamte 200,000 baafadhu itti guuttadhu dhaqee yaalamii jedhe. Ani immoo karaarra taa'een kadhadhaa beelli koo citaadha sichi deemnee qaqqabuu naan jedhe. Badaa laphee na tuqe isuma dhugumaa mucaan kun na ajjeesee jira. Dhageesse wallaahi wa billaahi jechuudha. Mucaan kun na fayyisee jira gara isaatiin jechuudha. Deengaddas immoo waan keessaa qabu taa'ee ofiisaatii ilillii funaannatee jechuudha. Arrabsamaa maal jedhaa ilillii funaannatee fidee tooppii irra taa'e. Deebisee ammas akkaawuntii irraa waan ijoolleen isaa galchaartu gara koottaas naa deebisee jechuudha kan kana jechuun danda'a waa'ee mucaa kanaa. Kanaaf akka goonu waa'ee mucaa kanaa tan nu fide malee dhageessee manni doktora ta'ee riifarii gaafataara. Anuun jenne ati maal jetta obboleessa? Doktora ta'ee gadi riifarii gaafataa jira riifarii. Mubee asitti si qaban. Manni dhaggeeffadhu qabii tokkummaa nan qabiniiti. Kanaa jennaan maal goota beektaa abdii geettaachuu akka mucaa kana amalu uummata irratti uummanni kun uummata Oromooti kan gargaaru mucaa kana. Mubeedha maaltu ta'a qofa irratti haa dubbannu malee yoo qeeqaa fi komii namni kaase irraa dubbannee abaloo kana jedhe jaras fidaate kana godha jenne dubbiin badaa deema. Kanaaf akka goonu jala keenya sabtii dhufu kan akka nama tokkotti jechuudha. Sabtii dhufu eessa yoon jiraadhe laa kun tokkummaatti nan kennan akkaawuntii koo lamman tokkummaatti nan kenna yoon akka carraa bakka hin jedhu sana ga'e yoon bakka jedhu sana ga'e irra galuu danda'e wallaahi dubbattiin jedhu mubeerra dhageesse mubee sabtii dhufu yoo rabbi jedhe akka Itoophiyaa sa'aatii 3 irratti mana abdii geettaachuutti nu godha haasaan dheeressinaati. Maaliifan akkana jedhaa jira utuu waliin karakkarru utuu wal nyaannu mucaa kana akka waan nyaanne sabtii dhufaa jiru kana warri viidiyoo hojjettan rabbii jedhaati. Sabtii dhufaa jiru kana yookiin xinnaa yookaan immoo sanbataa xiqqaa dhufaa jiru kana mana abdii geettaachuu akka Itoophiyaatti sa'aatii 3 irratti mubee gargaaraa jedhaati viidiyoo sanan gabaabsina.
ahadattaan immoo manuma mubeetti saatii wal fakkaata saatii sadii irratti manuma mubeetti gargaarsa goonaa jedha. Guyyaa sadaffaa inni yoo fudhate guyyaa sadaffaas akkasuma wal duukaa akka hojjetamuu fi guyyaa sadii nuukaa itti nu moggaasaa sabtii irraa ka'a. Sabtii dhufaa jiru kanarraa ka'a. Inshaallah yoo rabbi jedhe immoo ani nan jiraadha. Akiirti nan jiraadha. Anis yoo akkana goone jenne mucaan gargaarame. Lakkii abaluu gadi ba'ee abaluun qeeqeera. Namni xiqqoo si yaani nama biratti beekamtee argannaan tokkummaa kan amma fakkeenyaaf beekamtii hin argate gaazexeessee maal jedhee beekamtii argate addaa'oo tokkummaa mana cufsiisaa tokkummaa waamaa akka waan beekamtii hoo jennee manatti geessineef jechuudha. Amala nama keenyaan beekaan akka waan beekamtii shuumeesii kennetti ilaala namni keenya noo hojjetee argate mucaan hundinuu waan ittiin fammase qaba hundee jechuudha. Kanaaf yoo rabbi jedhe sabtii dhufaa jiru mana Geetaachoo saatii sadii irratti namni mubee irraa afur jiru irratti hojjetamne anis irratti hojjenne hundi keenya yoo irratti hojjenne sabtii dhufu irraa kaasee mubeen hin gargaarama. Warri viidiyoon hojjetan rabbii jedhaati amma irraa kaasa anu nan hojjedha viidiyoo footoo isaatiin sanbata xiqqaa dhufaa jiru kana galgala saatii sadii akka tokko inni akka mal jedhe immoo kanaan booddeetti yoo dhugumatti niyyaa gargaarsuu niyyaa qabaatan of danda'anii gargaarsan jedhaan akka kootitti. Abbaan gargaarsuu barbaade mubeeni nama zalaalama kanatti jiraatu malee nama zalaalam gargaarsa barbaadu malee nama kana booddee miilli biqilee fi nan akka ilkaanii nama olii gadi fiiggate qotatu miti. Nama kana booddee biyya namaa deemee waa argatu miti. Kanas tasfaa kuteeran isin galee mubeen nama zalaalamii isaa harka namaa eeggataa jiraatu malee nama kana booddee miilli isaa biqilaa deemee yookiin ilkaanii eeggatamu miti. Sagalee isaa yoo malqaamatti amma inni lubbuun jirutti sagalee barbaadaa qabu. Kanaaf mubeedhaaf warri gochuu barbaadu abaluu naftanuu mana baluu sabtii dhufu akka Oromootti Amaariffaan Oromoffaan nu hojjedha. Inshaallah jara siyaas jara mubees nan waama itti meera arganiiru mucaan kun waa inni naa ta'eef kaleessa waa innaan jedhe gastii irratti dubbadheeraadha. Birrii amma lafaa qabu guuttadhuutii deeminaan jedhee jennaan wallaahi mubeen hin boo'e hin nufu jara su'aammanne waa biraatiif osoo hin taane namni jara jala jiru namni 5 yoo mucaa kanaa birrii 10,000 kenne birrii 50 kenneera. Birriin 5 mucaa kanaa immoo cimaadha waan ta'eef karoora kanaaf warri viidiyoo hojjetan sabtii dhufaa jiru kana yookiin sanbata xiqqaa rabbii jedhaati. Warri mucaa kana jaallattan warri iyyaa fi jirtan warri gargaaramuu isaa barbaadan sanbata xiqqaa dhufaa jiru akka Itoophiyaa saatii sadii irraa kaasee mana Geetaachooti. Guyyaa ittaanu immoo sanbata dilbata jechuudha yookiin guyyaa guddaa manuma tamaa lama jedha. Sadaffaan immoo mucaa kana maaltu barbaachisa isa jedhu irratti yoo rabbiin nu dandeessi haadha kooti qaalaa kun niyyaa kooti yoo rabbiin nu dandeessise wama akka makiinaa roogee wayiitti binnee mana yoo binne ilma Oromooti dhageesse mana inni keessa jiraatuufi dhageessanii makiinaa wayii yoo itti binnee jenne maaltu nurraan tanaadha. Kana bituuf immoo birrii 100 nu gaafatu. Akkuma kootii akkuma keessanii nan hojjetadhe jedhee akka miidiyaa irratti argamee hin beeku. An viidiyoo isaa inni yeroo fayyaa jiru argeen gaddi jala galaa laalaa akkuma laale nama kaleessa fiiggatee viidiyoo hojjetaa ture akkuma keenyaa biyyaa ba'e miila dhabee maatiitti galaara. Obee kaleessa beekanu arguuf simachuuf hin jiranu maatiinsa. Kanaa jennaan akka goonu makiinaa tokkoo fi mana inni keessa jiraatu tokko yoo jennee ittiin iyyannee jenne Oromoo namni kumni lama dhaggeeffadha. Namni kumni lama makiinaa miiliyoona 5 miiliyoona 6 eessaaf hin jedhina. Birrii 10,000 qofa rabbii jedhaati. Rabbii fayyaan isin baase fayyaan isin deebisu ofirratti ilaalaati. Birrii 10,000 rabbii jedhaati. Damoozija tokko jechuudha. Birrii 10,000 yoo ta'es damoozija keessan mucaa kana kennaa inni zalaalamatti rakkachuuf jedha miila kanaan zalaalam dhaqee taa'uuf jira. Yoo immoo hadda labbii goonee gargaarree galchine suuqii warri jedhaartanu makiinaa birrii 10,000 yoo isin kennitani makiinaa bitamee fi fira isaa tokko barsiifatee akka nuuf godhee mana sana keessa ijaarratee bitameef keessa yoo jiraate ofii isaa. Kanaaf rabbii jedhaati hadda fayyaadhaan biyyaa baane.